hoteelli sun ikkoo banameera nan beeka amma. Mee dhaqii maayii waa hoteela sanaan qora ture. Hoteela keessa faattiin duune jechuu barbaadaa beekaa. Haasaa seeraan dhaggeeffataniitu taanaan. Hoteela keessatti fa'aa du'e je. Hoteela keessatti fa'aa akka inni hin duune fa'aa haasa'uu barbaadaa jiru. Eessatti du'e ree? Kun kilaasaa keessatti du'e? Sooraan akka harka mootummaa fi harka namaatiin akka du'e kan nu mirkaneessu maali beektuu? Artistoonni lama artistoota sadii ji'a tokko keessatti dhabne jechuudha. Jarri sun eshi sooraan kutaa shaaworii keessatti mucucaatee kufee du'e. Artistoonni lamaan sun akkamitti du'ani? Jarroo siree irraa kufu mucucaatanii kufanii du'ani? Moo siree irra tuuciisanii kufaniitu iyyuu mucucaatanii kufan? Na ajaa'iba rabbeenaan obboleessa sooraa jedhee abbayee ka'ee namni obboleessa isaa mitiiti nama hin beekneef namni tokko tuun ilaaluutu na biratti du'e iyyuu himmanna keessan taa'u obboleessa isaa gara haadha tokko keessaa ba'e akkasitti naasaa ba'e. Dhugaa rabbii waan barbaadannaan jedhaa malee mootummaan kaffalee fi obbaanii haasa'uu danda'a obbolootuma ta'anii. Namni sa'aatii kanatti qarshii bira darbaa hin jiru waan barbaadan haasa'uu dandeessu. Indee maayidha wanni akka kanaa gochaan fokkisaa akkasii? Oduu akkasii achi nurraa fiidhaan nutti hin fidinaa. Sooraan akkatti du'e sooraan mana barumsaa akkasitti barate sooraan ijoollummaa isaa kaasee akkatti footoo wajjin kaa'uu dhiiste obboleessa keeti maaf footoo wajjin hin kaane birqii daaree footoo wajjin kaa'uun. Ati iyyuu obboleessa isaa ta'uu shakkii ofirraa qabda moo maaliin mattaawaqaa baastee agarsiiste? Obboleessatu taate mattaawaqaa baastee agarsiisus hin gaafatu baastee agarsiisuu wanti si bichisiisu hin jiru. Tokkoyyuu. Bakka obboleessa dhaattee bifa miira keessa seentee akkamitti gadda keetiin abbaatee haasoftaa turte. Miira gaddaatiin guutamtee abbaatee odeessita bakka obboleessa koo dhugaa saanaa barbaadaa akkamitti akka du'e akkamitti ajjeefame anis guyyaa gaafa inni ajjeefame biraan turre ottee jettee odeessita jennaan sooraan waa tokkoyyuu hin taane dhanna isaarra wanta tokkoyyuu hin jiru waraanamee hin duune shugguxiidhaanis hin rukutamne wasfeedhaanis hin waraanamne jettee abbaatee odeessita. Maa oduu akkamii odeessitu sin oduu akka kanaa? Nuti dirqama waraanamuu qaba kan jedhe namni waraanamuu qaba dirqama jedhee dubbate hin jiru. Sooraan akkamitti ajjeefame, eenyuun ajjeefame, maaliif ajjeefame kan jedhu qofaadha. Isa kana immoo kan beeku sooraa fi warra sooraa ajjeese qofaadha jechuudha. Utuu bira hin jiraatin dhugaa sooraa baasisuuf obboleessa isaa akkamitti miidiyaatti dhiyeessituu sin? Obboleessi sooraa biraan turre? Haati sooraa soo biraan turre? Hiriyoonni sooraa soo biraan turre? Warrumti obboloota isaa dhugaa sooraa irraa adda baafachuudhaaf sooshaal miidiyaatti fiddan maal jechuudha? Ilaal kumsaa isa sooraan beenne caalaa obboleessa sooraa caalaa koo kumsaa isa sooraan beennetu bifa gaddaatiin bifa miiraatiin haasa'ame ijoollee. Gadditti dhaga'amee mataa gadi qabatee kan haasa'u isa caalaa koo gurbaa sana dhaabeekaa gurbaa kumsaa dhamutu gaddee haasaa obboloota isaa caalaa miira gaddaatiin guutamee kan haasa'u obboleessa sooraa tun taane kumsaadhaam jara caalaa. Dhuguma obboleessa sooraadha maareemma kun? Dhuguma garaa haadha tokko keessaa ba'anii? Indee? An kana nama non gonkumaa oduu wanta barbaaddan yoo fiddan hin fudhadhan. Dhugaa isaa kan beeku sooraa fi warra sooraa ajjeese. Kanarraan kan hafe ani obboleessa sooraati ani hiriyaa sooraati itti nutti baatee oduu nutti hin odeessin kana booda. Dhukkee geensirraa kaasan atabba'e. Warra ani hiriyaa sooraati jettee obboleessa sooraati sooraa namni hin ajjeefne ofiin akkatti du'e maaltu akkatti ta'e jettu anatu iyyuu dhukkee geensirraa kaasa ba'e. Dubbii caalaa uummata Oromoo kanatti dhugaa ijoollee dhugaa mucaa kanaa barbaadaa jira. Maal mootummaan akkamitti mootummaan dhiibbaa irraan ga'a kan gaafataa jiru barkumsaa fa'i. Obboleessa kee yoo mootummaan dhiibbaa sirraan ga'e mootummaadhumatu iyyuu akka jarra akka taasaan yoo dhiibbaa irraan ga'e mataasaa dhugaa obboleessa keetii dhoksitee waggaa kuma jiraachuutti dhugaa obboleessa kee shirritti xaxamee ajjeefame kana baastee guyyaa tokkotti du'uusii wayya. Dhugaa obboleessa keetii kana dabsitee lubbuu kee guyyaa waggaa 50 waggaa 60 jiraachuudhaaf dhugaa obboleessa kee dhoksitee waggaa 80 waggaa 70 waggaa 50 jiraachuurraa dhugaa obboleessi kee shirritti
xaxamee ajjeefame kana baastee guyyaa tokkotti ajjeefamuu si wayya jechuudha. Yoo ajjeefame mataa isaa qo'ame mootummaan sin ajjeesaa kana jettee dubbatta jedheetu mootummaan obboloota kana sodaachiseeyyuu maa yoo dhugaa obboleessa isaa baasee ajjeefame maal rakkina qaba. Kana miti namni ormaaf wareegamaa ramini. Olola akkasii nutti hin fidinaa awwaan barbaadanaan jechuu dandeessu. Isinin dhaga'u oduu waliin laaqxes naan jechuu dandeessu. Oduu akkas gootes naan jechuu dandeessu. Nan laaqa ammayyuu ganaa waliin. Ammayyuu ganaa waliin boca oduu. Warra aan obboleessa sooraati hiriyaa sooraati jedhee abba'u haadha ishee waliin baxabbateetan iyyuutti garagalchee arrabsaan. Obboloota gidduu maaltu gashe yoo naan jette immoo dibbin godhee nagashe dibbin godhee nagashe. Oromummaadhaa bar dhiigaa walitti nu fidaa. Inde erga oromummaan dhiiga ta'e mucaan kun iyyuu koo uummata oromootiif utuu qabsaa'u waa'ee uummata kanaa utuu dubbatuuti bar kan inni wareegame. Uummanni kun akkamitti akka lafti isaa irraa saamamaa ture, akkamitti gidiraa keessa akka jiru, akkamitti jireenyi tulfaatee jireenya maalii akka keessa jiru yeroo hundaa mootummaarraa nutuu dhiibbaa ga'u mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irratti akka gochaa jira, akkas gochaa jira, akkas gochaa ture utuu jedhu yeroo hundatu akka ittiin viidiyoo hojjetu koomedii bifa koomediitiin dhugaa uummata Oromootu baasee sooshaal miidiyaa irratti dhiyeessu gurbaan kun lubbuun isaa darbite. Arrammoo sooraan siyaasa keessaan qabu sooraan siyaasaan beeku jechuu barbaadu. Si caalaatti siyaasa keessaa qabaa si caalaatti siyaasa beeka. Viidiyoo isaarra deebii dhaggeeffadhu dhageetii. Harka dubaraa irratti dubaraa wajjin buluu dhaqee du'e jechuuf hiree abbaatanii. Baga du'e kaayoo dubaraa wajjin du'es maal sin galchi? Dhiirri dubaraan hin faggoramne yookiin dhiirri dubaraan hin shawwadamne lafa kanarra hin jiru. Gootni jabaan akkamiiyyuu inni qawweedhaaf kilaashii kamiif hin jilgeenfanne dubaraaf jilgeenfataa raa'u maaltu baga jilgeenfateef du'eef kaa. Kan ajjeese garuu shirritti xaxameetu du'e jechuudha. Bagan sobe ilaal wanta barbaadan odeessuu dandeessu waan barbaadan afuufuu dandeessu. Sooraan harka shiraatiin harka mootummaatiin du'e. Dhugaa sooraa dabsuuf hin dhufina. Dhugaa sooraa jallisuuf hin dhufina. Sooraan harka mootummaatiin ajjeefame. Mootummaadhuma galaafate waan barbaadan odeessuu dandeessu. Wanti biraan jiru beekaa. Ormiyyuu amma obboleessaa gadde caalaa gadda jechuudha. Warri ijoollee dhumti sooshaal miidiyaa irratti ba'anii bo'aa turan ijoollee dhumti sooshaal miidiyaa irratti ba'anii bo'aa turan iyyuu amma obboloonni sooraa gaddan caalaatti gadda guddaa gaddaa turan. Saatii kana silaafuu kan dhugaa namaa baasu isa jira kan dhugaa namaa awwaalu malee. Qarshii afaan si kaanii afaan keessa qabsiisu. Oduu ilaal waan barbaadan isa kanaafi aan obboloota sooraarraa komii guddaan qaba. Obboleessa dabeessa qaba jechuudha sooraan. Obboleessa dabeessa. Namni inni ormaayyuu gaddatti bahe akka inni itti bahee ibsatti adda biraa inni kun obboleessa kooti obboleessa gaadaa tokko keessaa baaneedha jedhee abbahee uffata adii uffatee abbahee dhuufuusaa dhudhuufa. Okay, miiruma gaddaatiin hoogganamuun modhisi maaliif uffata gaddaan uffanne? Akka aadaa Oromoo yookiin immoo akkan beekee akkan bakkan dhaladhee guddatteetti. Bakkan dhaladhee guddatteettoo guyyaa obboleessi kee kan du'u miti gaafa firri yookiin hiriyaan kee si ilaalu uffata gaddaa uffattee gaddaan gadda keessa uffata gaddaatiin gadda keessatta. Uffata adii uffattee kamti sooshaal miidiyaatti dhiyaattee afuufa kee afuufta. Isa akka inni taasisa haasaan isaa akka inni fokkisu akkuma fuula isaa. An dooktariidha ammaadha dooktarii taatee minaaga maallu galchiniin. Dooktarummaa keessoo hin taane kan nu barbaanne dhugaan mucaa kana akkamitti du'e maaliif ajjeefame. Oduu duwwaa nana oduudha hundiyyuu galii haasa'e warri feetan gastee argadhaa gastii nan banaa. Of dhaggeeffadhu dhaabbadhu of ilaali warri dhugaa sooraa dhoksuuf deemaartu.
obboloota jettee warra baatee aasaa jirtu obboleessa yoo taate seeraan sinasraataan karaa seera ta'een karaa dhugaarraa hin fagaatiin karaa dhugaatti dhiyaateen dhugaa obboleessa kee barbaadi. Kanarraan kan hafe uummanni kun waa'ee sooraatiif akka inni quuqamee as bahee dubbatuuf mooraalii nama hin buusin. Ana caalaa sooraa kan jaallatu hin jiru jettee odeessite. Ergasi caalaa namni sooraan jaallatu hin jiraanne maaliif abbaatee seeraan seera dhuwaa uffata gaddaa yoom uffatte si caalaa namni sooraa jaallatu hin jiru. Na caalaa obboleessa isaa caalaa namni sooraa jaallatu hin jiru. Nama jaalala isaa qabu miti jechuudha. Nama jaalala isaa qabu miti namuma sooraa wajjin guyyaa tokko nyaatuma nyaateyyuun fakkaatan sun yoo obboleessa isaa taatan. Nama guyyaa tokko sooraa wajjin maaddii irraa sooratayyuun fakkaatan jechuudha warra obboleessa jettanii abbaatan kun. Obboleessa miti ormiyyuu akka inni itti namaa gaddu beekaan hin beeknaati. Dhugaan sooraa beekaa warra sooraa ajjeese beeka. Kanuma bakka kalas an kana caala waan an odeessu qaba. Dhugaa sooraa kan beeku warra sooraa ajjeesee fi sooraa isaa ajjeefametu beeka jechuudha. Kana caala waan biraa tokkoyyuu hin jiru. Odeessuu dandeessu. Ba'a jedhamee akeekkachiisa danuudha. Maaliif ani haadha wajjin dhaladhee tokkittiin qaba tokkittiin sun akka tasaa ta'een harkaa ba'uu dandeessi. Takkittiin jechuudha. Lama nyaatamee waanta ta'eef. Sababa kanaatiif garuu viidiyoon kun nama meeqa sheernarra godhe. Wabi viidiyoo kana dhageessee taa'ee nama meeqa sheernarra godhe. Zim jedhee callisee taa'ee dhaggeeffadhe. Sooriin ani kaa waggaa 5 ergan biyyaa bahe eeda galgala haadhati yaab dawwalee daa'ima xiqqoo qabu sooriin faa jennaan maal taate maa maraattaa. Eessaa fidanii daa'ima godhatanii haati isaa lama heerumte moo naan jette achumaan zim jedhee dhiise jechuudha. Amanuu dadhabe. Sisteriin nafaanaa softe ammas itti deebiseen gaafadhe. Lakka boo kan saatii garaa nu nyaatee jira naan jette achumaan dhiise viidiyoo irratti waraabee ofiitti yaatee jechuudha. Keessaan fooloo gaafadhee nagaa gaafadhe jennaan naa deebisuu didee innumti viidiyoo kana waraabe. FB mataarraan illee gaafadhe naan na dide jechuudha. Sobaan wal bira darbuun hin jiru kijibaan. Wabii dawwali bilis. Okay, yoo dandeesse shiwabi yoo dandeesse bilbilteetu nu gaafattee dessina jedha. Yoollee viidiyoo sana gadhiisu sodaatte anaan keessaaf naaf ergeetu maqaa kenneen wanna sana nan hojjedhaati. Miidiyaa irratti dubbatan. Abaa keessaan si erguu danda'a. Miidiyaa irratti hin waraabu garuu. Ani garuu miidiyaa irratti hin waraabu. Warri garee irra jiru garee irratti sinii dawwaluu nan danda'a. Keessaa si erguu danda'a rakkoo. Miidiyaa irratti osoo hin taane ofii kee bilbiltee ragaa qabatamaa akkanan sobsiisnetti akkanan sobsiisnetti ragaa qabatamaa dawwaltee rikoordii goote anaaf keessaan naaf ergi. Ani bilbila yuusiif hin kenna bilbila maatii xiyyaa yuusii kenna yoo barbaadde bira yuu geessanii si dawwaluu danda'u rakkoon hin jiru keessaan si erguu danda'a garuu miidiyaa irratti baasuuf barbaadu. Maaliif baay'ee isaatii akeekkachiisa carraa dhumaati. Ofii kee mimi anarratti ergita bar naaf ergita wanna sana. Akkuma wabiin jettee jirri gulaa miti. Wabii ani fakkeenya ri'aan koo achi wallaa tokko namichi obboleessa jedhe kun tasuma obboleessa isaa kan ta'an natti himeeru obbolummaa mitiif zaruma isaa miti. Obboleessa tun ta'in immoo akkamitti abbayyaa saaree dassaree akkamitti daffari yaasaa obboleessa hin taane taanaan gurba alaan sooshaal miidiyaa irratti wanta godhame waan ta'eef obboleessa hin taane taanaan difirtiidhaan as bahee dhuma isaa keessa yoo harka qabanii jiran akka kooteetti jechuudha. Sababni isaa dhugaa isaa awwaaluudhaaf dhugaa isaa ittiin balleessuudhaaf yaada kana uummata fuuldura qabanii uummanni keenya ammayyuu gaafa ajandaa waa tokko argatee yaada isaa jijjiirate akkuma hacee sanatti ilaala. Yeroo hacee sana sikkoo taati waan ta'eef abbaadhaan tokko jechaa jiru bar. Abbaadhaan tokko haadhaan garagaraa jechaa jiru ijoolleen koominti jedha dhugaa ta'uun beeku malee. Abbaan tokko obbolaasaa waamuu wallaalee lubbu. Mati kosheetti nagamu. Obbolaasaa maaliin waamuu dadhabee. Zanaafataa jedhee buna dhugaa irraa qabanne maali? Cidha godhani. Wabii atamma silkii nuu kenni ofii keetti sodaatte nama takkaa kenni silkii keessaan bilbileen gaafa nan baasna rakkoon qabu. Silkii eenyuufuu hin kennu keessaan nama tokko qofarratti waraabee erga. Maal jechuudha silkii nuuf kennee? Wabii keessaan naa sobsiisi bakka anaan. Maqaa keentiniin jedhini anaan keessaan naa sobsiisi bakka oduu kanas baradhaa biti. Keessaan waliin haasofnaa. Akkuma ijoolleen keenya yeroo darbe yeroo ajeen duratti ajandaan garaagaraa dhufee dhugaan isaa waggaa 3 guutuu domba'iin akkasumaan achiin dhabame sana.
dhugaa sooris akka dhabamsiifnu taasifnu. Maaliif hin jedhee yeroo ajandaan dhufe ajandaa sana qabannee akka deemnu barbaada. Guyyaarraa guyyaatti waa'ee mucaa kanaa qofa dubbachuudha. Keessumaa ijoollee wallaggaa xiyyeeffadhaa. Dhugaa mucaa kanaa isin balleessine akka nafneef guyyaarraa guyyaatti keessumaayyuu namoonni biyya keessaa dhugumaan jaalala mucaa kanaa fi jaalala Oromummaa isin keessa jiraate haadhuma isaa bira dhaqanii yoo interviinuu godhanu maal rakkoo qabu. Ijoollee wallaggaa garuu dadhabina guddaa qabna jechuudha. Ijoollee lixaa badaa ijoolleeti nuti. Maatii wallaggaa keessatti dhalatee guddatee namni dhaqee waa'ee maatii waa'ee obboloota adda baasu dhibaa. Wallaggaan qarsaa dhattee immoo mataa ishee raasti. Obboleessa koo na ilaa du'e na ilaa wareegame immoo inni afaan banna. Kanuma inni adda baasuu dadhabnee moo warri biyya keessaa. Akka yaada kootti guyyaarraa guyyaarratti wanti xiyyaaffanne. Akka hin daawwalle birri akkaawuntiin illee akkamitti akka ba'e jechuudha. Akkaawuntiin illee haatiin boossii haati utuu ilaalee quba isheetiin akkaawuntiin kan ba'e jechuudha. Yoo barbaadan hundaan isinii fataffata. Haati quba isheetiin qubatti dibanii haadha qubaan mallatteessisi. Otoo haati boossuu gaafa akkaawuntiin. Haadha bira deemanii haadha teessisanii akka miidiyaan arguutti interviin waa godhan. Dhugumaan uffannis waraqaan sunis isheetu baasifate sa'aatii gaddaa sanatti immoo akkamitti akka ba'uu danda'e waan hundumaa namni Oromummaaf buqama qabu keessumaa warri biyya keessa jiran. Maal lubbuun nama guyyaa tokko baate bishaan dhuganiitu oduu danda'u yooma sababa kana kan ajjeesan ta'e yoo du'an marra qabu. Deemanii haadhuma sana interviin waa godhan. Wabi yoo dandeesse keessaa na dubbise.